Maalin si gaafachuu dhufe beektaa? Ati waan argine sapiraayisii. Sapiraayisidha. Sapiraayisii beektanii? Sapiraayisidha waan ta'eef waan kana mootii yaadee miti. Tasan harkaa loote. Dubbiituun harkaa ba'ee dubbiituun harkaa lo'ee itti yaadee osoo hin taane karoorsee osoo hin taane waan hin yaadintu na mudatee jechuudha. Saniif isa sitti mu barbaade. Kan inni amma wanta kana sitti madduun immoo maali beektaa boontu? Amma siini akka obboleettii kootti ilaala. Anillee akkasuma. Dhugaa akka sayyuutti sin ilaalu beektee? Dhugaa anillee akkasuma. Ijoollee isaanii hunda isaanii akka sayyuutti ni ilaalu. Deebi'ee immoo akka abbaan manaa koo wajjin wal lollee hin beekti miti adda adda jirra. Akka wajjin hin jirre hin beekti jechuudha. Akkasitti ni ilaaluwan. Akkuma tokko taanee jirrutti akkuma duraan jiraachaa turetti ishee ilaalaa jechuudha. Ishee bichaa osoo hin taane obbolaa ishee hundaa jechuudha. Maatii ishee muluyyuu jechuudha. Abbaan kan akka beekamu dheengaddina bira turanii galanii hundi isaaniiyyuu hin beektu wal jaallanna qe'ee isaanii dhaqeera. Ammas yoo jaarsi kiyyaa ol deebi'ee mucaa laalee jira argeera jedhanii mucaa isaa wal argee dubbise yoo ol deebi'e ani wallagga deema ishee wajjin jechuudha. Zalgee obboleessa seetii nan dhaqaa. Zalgee obboleessa abbaa manaa kiyyaa nan dhaqaa jechuudha. Baay'ee waan na jaallatanii fi itti deddeebi'a. Garuu isaan duratti isinillee hin beektan waan nama ishee gaafachuuf qabu. Isheenillee hin beektu, isinillee hin beektan. Isiniifis haaraadha, isheedhaafis immoo haaraadha jechuudha. Wanti nama gochuuf deemaa jiru, wanti nama dubbachuuf deemaa jiru jechuudha. Saniifi waan kana akka obboleettii amma warra kaanitti himu beekta. Si qofatti hime waan ta'eef amma daraartuuttis nanaasaa, roomeettis nanaasaa, maatii muluutiyyuu nanaasaa waan akkasii takkaatti hin beeku namni tokkoyyuu hin beeku. Harmeen koo hin beekanii, abbaan koo hin beekanii, obboleeyyiin koo hin beekan namni tokkoyyuu hin beeku jechuudha. Amma dubbiituun harkaa bade. Naani maala natti hime waan kana. Anji yaaddesanii waan yaaddoftu miti yoo ta'es immoo waan si gammachiisu na malee waan yaaddoftu miti. Ta'us jechuu yoo aarte garuu hin beeku maaliif jennaani maaf akkas ta'e wanti kun maaliif akkas ta'uu danda'a jettee natti beekamuu dandeessa garuu immoo sitti himadha. Situ furmaata naaf fida maaliif situs immoo natti dhiyoo jira situs immoo na gargaaruu danda'a waan booddee rakkadhee situ dhufee na gargaaruu danda'a barsiisummaa deemtus achi yemmuu fudhattee dhuftee na gargaaruu dandeessa. Tiraanspoortiin birrii 700 bichaadha baalee fi Finfinnee 750 750 jechuudha baalee dhaquu fi Finfinnee as na bira dhufuun ishee birrii 750 saniifuu qal'aadha tiraanspoortii ergee fi dhuftee guyyaa 2-3 na bira bultee hin deebitii jechuudha. Kanaaf isheetti himachuu dirqamee jechuudha. Kanaaf sitti himachuu dirqamee kanaafuu waan yaaddu gaasitu yaada ani garuu sitti himaa jechuudha. Meeqam yoo waan guddaa balleesse yookaan immoo anan na gammachiisa yaada. Haa ta'us garuu haga tokko narkaa baatuyyuu narkaa milittiyuu dubbiin narkaa badduyyuu anan na gammachiisa yaada. Siin immoo si gaddisiisa jedhee hin beekan. Yookiin haa gammadu dandeessaa yookiin immoo akkamitti akkas ta'a wanti kun jettee natti dheekkamuu dandeessaa hundaafiyyuu. Kanaafin saba duratti yookaan immoo ijoollee maatii kiyyaa wanti dhosuu hin jiru. Amala koon beeku. Waan akkanitti jiraadhu hin beeku. Mana koo keessan beeku. Manni kun guutummaa waraabame qobaan jiraadha. Mucaa koo wajjin jiraadha. Keessummaan natti dhufa. Waraabee miidiyaarra gadhiisa. Satileen gaddamaa abbaa wajjin dhufte waraabee miidiyaarra gadhiisee jira. Waan mana koo keessa jijjiiru hin dhosuu jechuudha. Saniifuu amma wanti na mudate jechuudha. Osoo hin beekin na mudate qasniif haa galu. Osoo hin beekin na mudate. Dhugaa osoo hin taane osoo hin beekin na mudate wanti kuni. Boris dhaga'uun dhabdanii, boris immoo ifa ba'uun dhabdanii, maatiin keenyas immoo arguus dhaga'uus hin dhabanii. Atis borumaaf na dhossite naan jechuun ka'e hin ooluu jechuudha. Saniif jennaani yoo furmaata naa laatte furmaatatti kennuuf hin darbine wantichi. Furmaatatti kennuuf hin darbine waan madhiyoodha. Natti naartu qaba. Naaru natti rakkoo qaba. Amma kana obboleessa kee wajjin adda ba'ee gargar jiraachaa jiruun beekta. Beeka. Wal wajjin hin jirru. Jirtan. Saniifi dhugaa dubbachuuf illee soraadhee na cannaqe baay'ee na cannaqe dubbachuun kun nu ulfaata dhugaa. Diisee dhufa dhugaa. Natti meena garaa keessaa na bacaa maal gooteeti maal taate mudannoo wayii si mudate moo
waan akka keetiin ofitti fiddeedhamoo maaloo wanti. Tasumatu namni kun beektaa yeroo tokko tokko dogoggora beektaa nama harkaa baate dubbiini utuma hin beekin miira keessa galtaa sirkaa ba'a. Ishi meenatti mi kawaansa nan baraanis. Himuu Yaaddee. yaaddee ittaman godhaa. Imi kaa erga silaa macaafii natti kaaftee kanaa immoo jettee nagaa fittaan sardamee ammayyuu yoomnatti hin ta'e. Daftee afaanii naa baafachuu diddee waan gubadhee maaltu ture Yesuus. Waan ture. Sila sarguun ooltu. Kummaal. Nan ulfaadhe. Ija keessa dalaaltee kaameeraa kuna kummaal sitti fakkaata. Borcii. Borcii dha fudhadhee roga. Borcii dha kun. Maal jedhee? Dhugaa borcii dantii. Nan borcii fakkaata kun annurri nama hin ta'uun. Ani beeku kaa garuu. Maal jedhee? Gaafa na dhaaltu ulfa sitti fakkaadhu kun annurri achi asii ta'e ba'e. Ulfataate waati? Maal? Rifachuu dandeessa. Maal jechuudha? Dhugaa. Erga yoomii? Dhugaan harkaa ba'e tasa. Tasan ulfaadhe. Garuu abbaa sammuu kana dheeni. Ammani as dhufee mana kee kana galuun koo torbee tokko hin taane torbee tokko ta'uuf guyyaa tokko ta'e. Amma kana keessatti kan dursitee deesseereeti. Har'aayyuu hordoftoota koo biratti ijoolleen jaaladhuuf ijoollee kabaju jira. Bakka isaa illee yaada naaf kennanii dheetan hime. Maal akkamitti amma kana dursite noo borcii madeen taara waan kana maanni akkamitti fedhuma keedha moo sirkaala beektii wantichi? Tasuma abboo. Maal jechuudha? Dhugaa tasuma harkaa baate. Akkamitti mee natti himi jalqabaaf dhuma isaa? Jalqabaaf dhuma isaa moo? Baay'ee rifadhe garuu baay'eennee garuu immoo akkaataa akkamitti akka inni deemu natti himi qabeessi maaltu ta'a laata gara booddeetti immoo kan jedhamu gaadduu waan isa yaada keessa nagashuu barbaadaara mee natti haasee akkamitti akka inni ta'e. Durumaan ula maal beektaa yeroo manachi jiru asaa malaa isa walitti obbolummaa maal jechuu walitti haasofna malee miira keessa galee waan kana nan balleessa dhayyaan. Kan bakka nan argee tasa harkaa baate. Miliqe. Akkamitti ta'uu danda'eeti wanti kun? Attamitti maanii mana kophaa keessa hin jiramti. Ofumaa hin balleesse. Mucaanoo. Nkofalti mucaan kam? Mucaan miliyoonii mucaan kee. Hin jiru ni yoros. Eessa? Nuuf. Biyyaamu. Biyyatti feera? Naal tokko inni na dhukkubee garaan na dhukkubaa ture usamu. Ammatti borcee na dhukkubaa ture siin jedhe sana isa barraan hin dhukkubsanne. Ji'a meeqa reema kun? Ulfan na dhukkube. Ulfi kun ji'a meeqa? Ji'a 5 deema amma. Utuu nama tokkotti himinii ati akkamitti kana gochuu dandeessi ishittu? Ani eenyutti dhimu? Eenyutti dhimu? Ani waan akkasii ni maddaa. Tasaa ulfaan ni madda. Akkam gootari amma gara fuulduraatti. Deessa moo? Danda'a. Eeyyuudhaaf deessa. Eenyuudhaaf? Diqaalaadhaan jedha qamaan. Diqaalaadhaan. Maal siin jedhu? Naqu. Tokkoffaa yaada kee sirriitti naa ibsa. Amma borciidhaan jedhani amma kan amma sitti mee bu'i akkatti gaafa ndoo dhuftee qorsitee na gargaartuufan. Malee himtu? Dhokatee maamatichi? Maalimni akka. Yookiin kan namaan baaddeen jedhan gaafa biyya galu namanni itti kennateen jedhan. Shitto kamti kana gochuu dandeesseeti? Maanni tamittiin harkaa baateen jedhe maanni namni fedhii qabamti maanni amma kana taa'u maanni finniisi natti yaa'u maaliifi. Inni Oromoo tokkitti dhufee sokkee amma finniisi fuula na balleessa jaartiin jaarsa qabdu finniisa qabdi. Amma na bira dhufaa haaraan argitu wallollee addaan baane baqa mucaan garaatti naafee cumarraa inni isee garuu amma jaartiin jaarsa qabdu finniisa qabdi. Ilaal fuula koo. Naasu bishaan na deebisa. Kunoo asitti finniisi na dhoobame yeroo tokkitti ta'e waan ta'eef. Naasu irraa kan ka'e bishaan deebi'u. Amma maal wayyaree kanaafu? Maal wayyaree maal? Danda'a. Tokko ne gabu. Dhugaa na gargaaru baattee moodis tokko ne gama sana buusa. Ani illee isin gargaaraayyuu baay'een si jaalladha maaliif yan akkasayyuu gootitti isin ilaalu. Akka obboleettii abbaan keenya maatii keenya tokko taaneettan si ilaala malee utuun akkasayyuutti si ilaale obboleessa koo wajjin sababa hin jirreef obboleessa koo wajjin wal gadhiiftanii sababa jirtaniif
waan asitti goruuf hin qabu. Abbaan koo waan mana kee dhufuuf hin qabu. Bakka sababa duruu baay'ee si jaallannuuf sababa mallikee nu ta'eef sababa aal tokko sitti mufanneef sayyuu fi egeerreetti waliin toltu walumtii gaafa dubbatan mammaaksa Oromoo keessa jira. Garuu guyyaa tokko wal lollee hin beennu, guyyaa tokko ija keessa wal ilaallee hin beennu, obboleessi koo xinnummaatti si fuudhee anillee hin beeku yeroo sana. Yeroo obboleessi koo si fuudhee sana hin beeku garuu erguma guddadhee si argee yoo ati xinnoodha nama yeruma geeyyuu miti jechuudha. Erguma nu baree maal jedheeyyuu xiqqoodha. Kanaafuu baay'ee wal jaallanne amne waan ta'eef an sababa akkas taateefis si gargaaruun dhiisu. Dhugaa qabdes immoo maaliif kanaan dura seerumtee argiteetta namni foon baata waan ta'eef sitti muroon dogoggora kee. Maaliif obboleessa koo wajjin sababa adda baataniif sababa amantii irratti mitiiree kan isin obboleessa koo wajjin wal dhabdaniif. Ilaani akka garaa kootiif akka yaada kootiitti ituu ati amantii makee qabattee innis amantii masaa qabatee walii wajjin jiraattanii baay'een gammada. Amma garuu immoo kana goote jedhee sababati kana gootee hin dogoggorte jedhee sirraa adda bahuu hin danda'u. Si mufachuus si jibbuus hin danda'u. Maaliif dogoggoratu hin taane ituu abbaa manaa kee wajjiniin jiraattee bakka tokko taatanii jiraattanii rakkoo iyyuu hin qabu ture. Amma garuu abbaa manaa kee wajjinis sababa hin jirree fi akkuma tasaa namni sila fedhii foonii erga baree amma dirqama namni fedhii foonii godhataa jechuudha. Akka tasaa sirkaa lo'ee akka tasaa sirkaa ba'ee akkas ta'e biniire bakka mucaa kee sin jibbuu sin jibbuu. Akkuma mucaa obboleessa kootii isa kan keetii duraanii ilaalutti mucaa samma kanan nan ilaala maaliif sababa baay'ee hin jibbu. Abbaasaan beektu. Abbaasaan beeku garuu sababan si jaalladhu fedhee man jaalladha dee yaadama. Dhugumaan. Anta nurri koo ulfa fakkaataa boontu. Sinatti meem an ulfan beeku kaa ulfaa'ee sin argine waan ta'e maattan beekate. Prank! Biraankii namoota moo? Ereeti sirrii miti shittoo. Dhugaa argitanii amala jee. Sobdee kannaan jettaa? Ani dubartii ulfaan nurata chabbaan beektu ati. Maattan beekare yoo min ulfaa'ee argita kan ta'e yoo ta'e fuuluma duratti itti yaadaara malee. Itti yaadaan jirati. Fuula duratti itti yaadaan jira. Sila akkam godhu ija namaatti mul'adhu. Annaguma seeni koon dhoksitee maal jettadhaan jennee garaa koon na jibbe bakka. Iyyoo dheesi gatu baay'ee sababa si jaalladhu bakka si godhuun dhabee. Kanaa mannaa maallaa wayyaa erga sila sirkaa dogoggora ta'e lubbuu balleessuun sirrii miti waan ta'eef egaa sichi wanti godhamu hin jiru. Kanaafuu ji'a shammoo maallaan jette hojii mee kanaan jettee amma. Jarqaa badde seenu. Jarqaa walloofte. Waa meeqa yaadaa olee maali yaadaa olee yeroo dhufte borcii miti laatan jedhe duruma. Durochi murattee. Jiicha lakkaa ofiisii naasuu keessa ba'een harkaa fedhe maal kunoo bishaan bircuqqoo tokko hin bitee. Nuddee. Na argine naasuu. Na argine dhugaa ijaan gudiin godhe dhugaa. Koyi naarreeti sammuun kee maaltu sitti dhagahame dhugaa rabbi gaafa annaneerume isin jedhu wayyoo walirraa cinni gaminaan waan jedhamu yaanne. Naneerume naan jettee naneerume naan jettee naneerume lammas dhaggeeffadhaan harkaa looti dhufu. Ani sobee man danda'u. Akka tasaa dogoggora ulfaa'eette miniire isa booda bakka numa hawwiteen seeqa hawwitee ama guyyaa tokko akkuma tasaa harkaalee waan ta'eef mucaa kana maal gochuu qabnaa kan jedhamu yaadee. Naa beetti dhugaan beetti. Dhugaa sila ammatuun jaarsa qabadde sila moo finni isinitti yaa. Biraankii na gootee tamma fi. Dhugaa finni isa fuula na balleesseera akka jiru nulaa mul'atu. Riis bakka lammaffaa isaa kan fudhadhan sila. Haala amma kana biraankii nama godhaati yoo ta'e iyyuu. Jaartiin jaarsa qabdu yookaan waa shawwadattu garaa qabdu finni isaan qabdu. Ani beeku kaa dhuman seewanii kun garaa kee gaafa ni ilaalu beeku gaa borcii ulfa wali. Sila ulfa fakkaadhaan dhugaa ulfa fakkaadha borcii gootiif garuu dubartiin ulfaa immoo annuuraan beekamti annuura dachaa. Annuurri kee immoo keessa si achi isin pirankii isin godheera dhugaa rabbii isin pirankii isin godheera maaliif jennaani jalqaba dhugaa fakkeessin haasofneera isaanuu pirankii ta'ani. Nama koomentii jalatti nama waa barreessu ilaala pirankii ta'anii jiru waan ta'eef akkasii viidiyoo keenya naamnaa pirankii na godheerin. Pirankii na godhe.
Baay'ee nannee garuu amma moo gammadeera. Sababni amma wanti kun baga'uu sobatee. Sila maal gochuu qabnaa kan jedhamu yaadee tarii maatii yoo dhagaan itti gadduu laata kan jedhamu yaadee ani gaafa kootti baay'ee sababan jaalladhuufi wanti godhamu hin jiru. Rakkina sees bal'ina sees numa hirmaadda ishee wajjin. Garuu immoo bor maal ta'a laataa maatii waal jedhu laataa kan jedhamus yaadeeraa deebisee gaafa bal'isee yaadu immoo obboleessa koo wajjinis wal gadhiisaniiru waan ta'eef gaatarii akkuma tasaa namni fedhii fooniin godhata namni yoo ganaa eerumu fuula duratti jiraate malee namni waan akkasii keessa hin beekne hin jiru keessuma keessaa immoo shamarranni tokko immoo manumatti waan akkasii jalqabaniiru kanaafiyyuu tarii kun immoo heerumteetti mucaa godhatteetti akkuma tasaa guyyaa tokko nama wajjin qalbii ta'ennaan itti qabatee waan jedhamu yaade. Iseen garuu akkana ilaalaanutti seeraa guyyaa tokko sirkee haasa'u hin agarree seeraa jala jiru hin agarree kunoo bira dhufuun koo torbeen koo qidaamee dhufaaruudha. Amma kana keessatti akkastaa hin jenne takkaayyuu bakka wantichi guyyaa tokko nafee kan jedhamu baay'ee yaadaa olee amma garuu gammadeera bakka arga seen akka dhagoote biraan keessi godhanaan jette isaan na'e kana uumaan bishaan xaasaa tokko fidela. Isa bishaan badeeraa waan isin bukeessa hin jiru bishaan. Bishaan hin jiru finfinnee torbeellee akkasii ijoollee keenya haasaa isinitti hin dheeressinu piraankiin godhee isinillee piraankii isin taasisee annama waan akkasii godhu sitti hin fakkaatu miti. Fakkaatu shakkeen beeku malee kan asirratti. Takkaa'uun hin shakkitu dhugaa rabbii. Takkaa'uun shakkiin. Takkaa'uun hin shakkitu sulaas nama ilmi kiyya guddate sichi rakkoo dubbata buriisaan dubbadhu.